Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanoo bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haala qabeechaa har'as viidiyoo tokko walitti deebilee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti immoo kan isinitti agarsiisu akkamitti saffisa intarneetii keessanii dabaluu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Warroonni intarneetiin keessan saffisa dhabee isin rakkise guyyaa har'aa gaafii keessaniif deebii argattu jechuudha. Egaa guyyaa har'aa walumaa galatti kan isinitti agarsiisu akkamitti saffisa intarneetii keessanii dabaluu akka dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Warroonni daataan fayyadamtanis warroonni wifiin fayyadamtanis wanta har'aa kanatti fayyadamtanii saffisa intarneetii keessanii akka daran dabaluu gochuu ni dandeessu. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanalii keenyaatti dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftanii isiniin jecha. Warroonni YouTube chaanalii kanaaf haarawaa taatan immoo subscribe gochuun dagatanadha. Akkanumallee bal'atu notification all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gallakkisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanalichaa like share gochuun dagatanadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaalatti akkamitti saffisa intarneetii keessanii yookaan warroonni daataan fayyadamtanis warroonni wifiin fayyadamtanis akkamitti intarneetiin keessan saffisaan akka isiniif hojjetu gochuu akka dandeessan amma isinitti agarsiisa. Jalqaba aappii kana bilbila keessanirraa ni buufattu. Aappii kana eessaa argachuu akka dandeessan boodarraa isinitti agarsiisa. Duraan dursinee itti fayyadame isaa isinitti agarsiisa dhaggeeffattoota kan koo. Jalqaba aappii kana bilbila keessanirraa qabaachuu qabdanii intarneetii keessan saffisa akka qabaatu gochuudhaaf jechuudha. Itti fayyadama isaa aappii kana keessanii seentu. Ergasii next ka jedhutu jira. Next ishee jedhu kana kilik gootanii asirra dhuftanii accept ka jettu jirti. Accept ishee jedhu kana ni cuqaastu. Egaa steepii baay'ee salphaa ta'e tokko qaba aappiin kun itti fayyadamuudhaaf jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo asirratti warp ishee jettu kana asirratti ishee kana bakka kana cuqaasuudhaan connect gootu jechuudha. Ishee kana cuqaasuudhaan connect gootanii asirratti bakka nama isinitti agarsiisaa jiru kanarratti kilik gootan. Ergasii install VPN profile isiniin jedha. Install gootan jechuudha. Asirratti kilik gootan. Install VPN profile bakka jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo asirra dhuftanii okay ka jedhutu isinii dhufa. Okay jettan. Egaa akkuma asirratti argartan connect ta'uu irratti argama jechuudha. Already connect ta'eera jechuudha. Connected isiniin jedha. Egaa connect ta'eera akkuma asirratti argartan mallattoon aappii kanaallee asirratti isinii dhufti jechuudha. Bakka isinitti agarsiisaa jiru kanarratti mallattoon ishee isinii dhufti lakkoofsi tokko square afur ofirraa qabdu jechuudha. Isheen kun mallattoo aappii kanaati jechuudha. Aappiin kun kan nama gammachiisu dhaggeeffattoota kan koo wantoota adda addaati yeroo fayyadamtan beeksisa isinitti fidu akka VPN ti miti. VPN yeroo baay'ee beeksisaan isin rakkisa. Fakkeenyaaf YouTube keessa seennee haa ilaallu. YouTube keessa mi'a seennu. Akkuma asirratti argartan egaa yeroo YouTube itti fayyadamtanillee beeksifni tokko isinitti dhufu jechuudha. VPN itti yeroo fayyadamtan beeksisa adda addaatu isinitti dhufa. VPN egaa baay'een keessan akkuma beektan saffisa intarneetii keessanii dabaluudhaaf isin qarqara. Inni kun garuu VPN irraallee adda jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo beeksisa tokko bilbila keessan irratti isinitti fiduudhaan isin rakkisu jechuudha. Egaa aappiin kun baay'ee tokko miidhagaadha jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo itti fayyadamaadha. Haala kanaan aappii kanatti fayyadamtanii saffisa intarneetii keessanii warroonni wifiitti fayyadamtanis warroonni daataatti fayyadamtanis akka isiniif dabalu gochuu ni dandeessanii. Amma immoo aappii kana eessaa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Telegram kan koorallee salphamatti isiniif kaa'aa linkii isaa garuu salphamatti Play Store irraallee buufachuu dandeessan jechuudha. Jalqaba Play Store irra ni seentu. Ergasii bakka saayichawarii Play Store kanarratti jechuudha. Tokko tuqaa jettanii tokko tuqaa alt afuridha jechuudha. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo faster jettanii akkuma screen irratti isiniif barreesse kana egaa haala kanaan barreessitanii and saver jettan. Saver internet jettanii barreessitanii egaa aappiin kanaan wal fakkaatamanii hojjetaman baay'een kan feekiidhaaf hojjetaman jiran waan ta'eef haala kanaan barreessitan jechuudha. Isa jalqabaa irratti kilik gootanii egaa already ana aappicha buufadhee jira. Aappichi profiiliin isaa kan fakkaata tokko squareedha jechuudha. Haala kanaan isa kana download gochuu ni dandeessanii. Egaa aappichi kun immoo namoonni hangam akka itti fayyadaman isinitti agarsiisu. Egaa diiteeliin isaa baay'ee tokko nama gammachiisa. Asirratti namni miliyoona 50 ol itti fayyadameera. Reetiin isaa immoo 3+dha. Baay'ee tokko aappii ajaa'ibaati. Aappii kana buustanii salphamatti itti fayyadamuu ni dandeessanii. Saffisa intarneetii keessanii isiniif dabala jechuudha. Warroonni wifiitti fayyadamtanis warroonni daataatti fayyadamtanis haala kanaan itti fayyadamuu ni dandeessanii. Egaa barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni YouTube chaanalii kanaaf haarawaa taatan immoo subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalawaadha. Akkanumallee viidiyoo kana like gochuun dagatinaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.